Baga dhuftan hordoftoonni chaanaalii ogummaa. Viidiyoon keenya har'aa waa'ee tooftaa jireenyaa irratti xiyyeeffata. Akkam ture torban keessan, guyyaan keessan akkam ture? Baga jiraattan, bakka jiraattan hundi keessan baga jiraattan. Egaa chaanaaliin kun akkuma beekamu tooftaa jireenyaa garaa garaa irratti yaadota kitaabolee garaa garaa sakatta'uudhaan isin biraan ga'a. Har'a immoo waa'ee tooftaa jireenyaa akkaataa itti jiruu keenya guyyaa guyyaa salphifannee dhiphinaaf rakkoowwan garaa garaa irraa bilisa karaa ta'een akkamitti yoo jiraanne wayya kan jedhu irratti yaada keenya lafa keenya nu waliin tura. Egaa jiruuf jireenya gaafa jennu namni tokko gaafa jiraatu namni bineelda hawaasawwaadha jedha saayinsiin. Namni gaafa jiraatu dhuunfaa isaa hin jiraata, maatii waliin jiraata, hawaasa bal'aa waliin hin jiraata. Akkamittiin ituu dhuunfaa keenya jireenya dhuunfaa jiraannuuni jireenya salphaa, jireenya gammachuu qabuun, jireenya aariif muddama garaa garaarraa salphifnee jireenya keenya jiraanna jennee kan jedhu irratti yaada keenya lafa kenna. Egaa namni gaafa lafa kanarra jiraatu mudannoo garaa garaa waan gaarii, waan gadhee, waan hamaa, waan badaa, waan gaarii hedduutu isa quunnamaa. Kana keessa immoo darbuudhaanii akkamitti jiraata, akkamitti jireenya isaa gara fuulduraa ilaalee jiraata yoo jenne, inni jalqabaa abdii qabaachuu qaba. Mul'ata gara fuulduraa ilaaluudhaanii abdii isa borii, kaayyoo isa egeree sana yoo ilaale tarkaanfata malee isa kaleessaa isa mudate rakkoo gidiraa garaa garaa isa mudateetti yookaan milkaa'ina kaleessaatti yoo ofidhee galma isa borii sana dhaqqabuu hin danda'u jedha. Kaayyoof galma egeree yoo ilaale har'a rakkoon isa mudatu, har'a chaalenjii garaa garaa isa mudatu keessa darbuudhaanii kaayyoo isaa galma isaa sanarra yoo godhatee milkaa'uu ni danda'a jechaadha. Kanaaf namoonni garaa garaa, namoonni milkaa'an addunyaa irratti biyya keenya keessatti rakkoo garaa garaa isaan mudatu keessa darbanii kaayyoo isaaniif jecha kan guyyoota rakkoo isaan mudatan abdiidhaan ciminaan keessa darban jechuudha. Inni kan biraan waa'ee borii yoo baay'ee yaadne of dhiphifna, kan kaleessaa yoo yaadne dhukkuba ofitti finna, kan darbe irraa ni baranna, kan egereef ni abdanna, har'a immoo ni jiraanna. Guyyaan nuu kennamte guyyaa har'aati. Guyyaa har'aa hojjenne guyyaa har'aatti yoo nuu kennametti yoo hojjenne abdii godhanna. Inni kan biraan tooftaa jireenya keenya kan jireenya keenya guyyaa guyyaa gammachuun kan guute nuuf taasisu keessaa inni tokko galateeffachuudha. Wanna qabnu tokkotti gammaduudha. Bifa qabnu, qabeenya qabnu, akkasumas beekumsa qabnu galateeffannee, galateeffachuu jechuun giraatitiwud jedha faranjiin. Wanta qabnu tokkoon gammannee itti aanuuf immoo hojjennee carraaqnee amma nurraa danda'amu carraaqnee jireenya gammachuu qabu guyyaa guyyaatti jireenya fayyaa ta'e jiraachuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo kan fidu namoonni kan qaban ittiin gammadan yoo ta'an yookaan maateriyaalistii yoo ta'an inumayyuu gammachuu dhabaa deemu. Mana irratti mana, makiinaa irratti makiinaa yookaan beekumsa irratti beekumsa barbaanna yoo taane hin galateeffannu yoo ta'e kun nanaaf sun nanaaf hin jenna yoo ta'e keessa keenyatti miira gammachuutu dhabamaa deema. Keessa keenyatti miira unsatisfaction yookaan immoo miira yoomiyyuu guutuu hin dandeenye keessa galla jechaadha. Yeroo hundaa'u maateriyaalistii yookaan immoo wanta bakkee barbaannu tokko hawwiin guutamne yeroo hundayyuu sammuu keenya gammachiisuuf, keessa keenya gammachiisuuf hin dhamaana. Garuu akkuma barbaannuun miiri duwwummaa yookaan miiri gadaantummaa nutti dhaga'amaa deema. Kan biraa wanti nuyi irratti xiyyeeffachuu qabnu namoota biraan ol dorgomuudha. Yeroo baay'ee rakkina kan fidu dorgommiin gaariidha. Garuu dorgommii gosa lama jira. Dorgommii gaariidhaaf namni tokko yoo wanta itti milkaa'e nus immoo irraa barannee miira gaariidhaan dorgomnee namicha sanarraa waa baruu otoo hin taane miira dorgommii hamaa, miira jibbaaf, miira hinaaffaatiin kakaanee
waan obboleessi keenya yookaan obboleettiin keenya argatte tokko anis argachuun qaba akkamitti na caalti yoo jenna ta'e inni kun rakkina keessa nu galchaa jechaadha. Kanaaf iyyuu nuti maal gochuu qabna? Miira akkanaa keessaa baanee miira jaalalaatiif miira obbolummaatiin yoo adeemne jireenyi keenya gammachuun keessa keenyaa fayyaan sammuu keenyaa fayyaan qaama keenyaallee dansaa ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu akkuma jedhee jireenya keenya yookaan kwaalitii jireenya keenya yookaan immoo jireenya keenya kan nu fooyyessu tokkoffaan wanna jiruu keenya, wanna karoora keenya, wanna galma keenya irratti xiyyeeffachuudha. Karoorri keenya nama gargaaruu ta'uu danda'a. Barnoota barachuu ta'uu danda'a. Hojii garaa garaa irratti bobba'uu ta'uu danda'a. Hojii keenya sana irratti akkamitti xiyyeeffanna kan jedhu sana irratti fuulleffachuudha malee wanna nama balleessu yookaan immoo wanna namoota biraaf dorgommii hamaa keessa nu galchu sana irratti yoo xiyyeeffanne jireenya keenya miidhaa, dorgommii hin taane keessa nu galcheetu nu miidhaa jechuudha. Inni kan biraa jiruu keenya irratti xiyyeeffachuudha. Jiruu keenya irratti yeroo xiyyeeffannu, galma keenya irratti yeroo xiyyeeffannu, yeroo dhannee wanna hamaa nama irratti hojjennu hin qabnu jechuudha. Kan biraan wanti nama biraaf ta'uu nu gammachiisuu danda'u qaba. Ebaluu yoo milkaa'ee karaa kana milkaa'ee karaa sana milkaa'ee hateessa milkaa'u karaa barbaade yoo milkaa'u garuu milkaa'inni namaa nu gammachiisuu danda'u qaba. Wanti gaarii yoo namaaf ta'e, haadha manaa gaarii yoo fuudhe, abbaa manaa gaarii yoo argatte, mana bareedaa yoo ijaarratte, wanneen kunii nu gammachiisan taanaan rakkoo keessa jirra jechuudha. Yookaan immoo hinaaffaa hin taane keessa jirra jechuudha. Wanni kun deemeeti saayikooloojii keenya yookaan immoo xiinsammuu keenya miidha jechuudha. Ilaalchi nu namaaf qabnu badaa ta'aa deema jechuudha. Kanaaf samiin bal'oodha, dacheenis guddoodha. Hundaafiyyuu ni taati, hundaafiyyuu ni ga'a. Garuu keessa keenya yoo sirreessinee, ilaalcha keenya yoo sirreessinee, nuufis wanti nama biraaf ta'e nuuf ta'a. Wanta gaarii, wanta ofii keenyaaf barbaannu nama biraaf yoo goone miira gaariitu nu keessatti uumama jechaadha. Egaa walumaa galatti viidiyoo kanarratti irra galfachuu kanan barbaadu ka egereef abdadhu jedha. Mul'ata boriif jiraadhu jedha. Kaayyoof galma egeree irratti yoo xiyyeeffanne miidhama kaleessaanii irraanfanna. Rakkina kaleessa keessa jiru ni irraanfanna. Isa har'a nu mudatu immoo jabaannee keessa dabarra jechaadha. Kan darbe immoo mana barnootaati. Leessanii irraa barannu nu ta'a malee isa keessatti hidhamnee mana hidhaa taanee jireenya keenya egeree balleessu nu ta'uu hin qabu jechuudha. Har'a ni jiraannaa, boruuf ni abdannaa. Guyyaan boruu guyyaa abdiitii, guyyaa ifaatii jennaa. Akkasitti of jajjabeessinee miira amilee keenya cimsannee jireenya itti fufna. Galatoomaa, horaa bulaa. Ogummaan nama jiraachisti.